Durba duudaa jechuun maal jechuudha? Ciniinsifachuun ishii fi qabattoo hiikkachuun isaa maaltu walitti fida? Fakkeenyaaf qabattooni duras hiikkateeti kan dhaqu miti. Ana maka maal lukaatu kiisi kiyya waa dhiibdi gad beekta. Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa akkam jirtu viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoo haaraa, viidiyoo namatti toluu fi nama bohaarsu hanga dhumaatitti nafaana tura. Namoonni maatiin ta'in YouTube chaanaalii kana share godhaa, subscribe godhaa, like godhaa, ulfaadha. Maatii chaanaalii kootii ta'a, like godhaa, isiniif salphaadha, na baay'ee na fayyada. Yaada qabdan kamiyyuu koomentii irratti na barreessaa gara viidiyootti. Durba duudaa jechuun maal jechuudha? Durba duudaa jechuun kan hin nageenyedha. Duudaa jechuun wanta tokko kan itti himnaan hin nageenye yookaan hin yaadne sammuun hin hubanne namni kanaan bakka maal seeta beektaa bishaanitti dhagaatti yeroo bishaan naqxu keessa hin seenu akkasuma jechuudha bakka. Kanaafuu durba duudaa jechuun kan uumaan dhageenye jechuudha jechuudha. Kan uumaan Kan uumaan dhageenye jechuudha. Ajaa'ibuma dhageenya waanuma ajaa'ibaa dhageenya viidiyoon itti aanu viidiyoo barnoota guddaa irraa argannu hanga dhumaatitti ilaala. Namichi kun birrii 50 naa kenna. Gurba guyyaa irratti sun Ogaashi. Wat mi'a kana naa geessita? Meeqa naa kennitu? Yaali addeedi 50 siin kaffala. 50. Ishi nan geessa. Dabi gadaga chinaa geessa mi dabi. Dabi. Qarshii birrii 50 sii kaffala jedhee ni jira. Nama nan fuudhi kun mucaa maal ishiini? Naman. Yaaduu barbaachisa jechuudha nama. Namichi kun birrii 50 naa kenna. 10 haadha kooman buna bita. 5 10 daabboon bitadha. 10 immoo baankiirraan godhadha. 10 daftaran bitadha. Bakka buusi bakka. Shi. Godhu qabadu kan. Maa birrii 50 walii galle ani kun dhugaati. Birrii 50 walii galle itina. Maatti mucaan deemnarra. Oh, baay'ee garaa nama nyaata. Gocha akkana namoonni godhan waan jiraniif. ምን ያለ ልብ ነው Ana ka kenzo si bandeessa. Gasha oda. Maal? Lafatti bu'arqee lafa fuudhu. Maaltu? Ennaa birrii 10 naa kennitan naa. Gara laafummaa akkana waan gaarii hojjechuu. Qabadhu bakka ishii kan. Kadhu guddaa ishii. Heeshee bitti. Ergaa dabarsuuf qofa jedha. Waaqa koo galatoomii kaa. Qarshii 50 yaade isaa ol argate. Usir miti gocha akkanaa godhuun daa'imni garuu mucaan akka isaa hin taane qarshii inni gatee deeme faana deemee fi kenneefii jira. Garuu kan isa caalu argate namni waan gaarii hojjete kan isaa olii argata. Yeroo haadholiin dahanii yeroo ciniinsurra jiran yeroo ciniinsuun itti hammaatu abbaa warraadhaanii qabattoo hiikkadhuu jedhu. Maaliif jedhama jettee? Ciniinsifachuun ishii fi qabattoo hiikkachuun isaa maaltu walitti fida jettee? Fakkeenyaaf qabattooni duras hiikkateeti kan dhaqu miti. Maal dhagaa jirra? Natti fura jechuun fakkaata. Hiikkate natti fura jechuun fakkaata. Haadholii warri deessisanii isheen immoo ciniinsurra jirti miti yeroo sitti humna iyyuu hin qabdu. Warri deessisan garuu gadi ba'anii qabattoonni kanneen qabattoo hiikkadhu isaan manaan deessisu abbaan warraa immoo ala dhaabbatee waaqa isaa kadhata qabattoo isaa hiikkata. Qabattoo Maaliif hiikkata? qabattoo isaa hiikkata? Waan hiikkatee beef jedhi qaamallee. Dhufuu hin dandeenye. Yeroon isin jedhu maal yaadeetti si fakkaata? Aadaadhaan. Hin beeku naaf hin galle hin beeku jechuu wayya akka duraanii san jechuu irra kana wayya. Dhalatti hiikameera qabatta. Hiikamus hiikaasaa hin beekne. Garuu maaliif jettee tilmaamta ammarratti? Sodaatiin or natti afuruudhaan yaada kiyya. Natti afuru. Ishee taafuru. Ishee taafuru jedhame.
Yoo inni qabattoo isaa hiikkata isheetti furama jedhamee tilmaamama. Yeroo hedduu yeroo baay'ee gaafiin akkana of ilaallee irratti gaafatamaa ture yoo yaadattu ta'e jechuudha. Gaafiin namoonni gaafatamanii fi deebiin isaan deebisan walitti dhufu. Maaliif akka ta'e hin beeku beekaati ta'uu danda'a. Mee isinis gaafii gaafatame kanaaf deebii isaa koomentii irratti na barreessaa. Wayyo haadha koo wayyo. Jabaadhu fayyada. Maal jabaatu du'een jabaadhaay. Maal ni tabakkasii? Maal tabakkasii? Cabamni nan daagame nan burkutaa'e. Haali isin sun dhugaa rakkattanii. Dhiiranii garuu jabaadhu. Jabaadhu. Dhiirri jabaatti jabaadhu. Silas jabaadhaan jira maantu waan bira waan godhu maal duubaarroo. Ana maka. Maal dhugaa sun. Man cabaan turre? Cabdeen turre? Maalit? Cabdeen turre in fayyee sodaatee fayyee ol ka'ee fiigee inni cabee ture. Maal hafe? Maal godhe? Maal amma gage? Dhuftanii dhufe? Maal dhumna? Wayyo abbaa koo wayyo armee koo. Cabdeen turre? Maal? Cabuu maal goota lubbuu suuqii dhaabittaay miila walitti dhibanii deebisu. Wayyo maali? Duureen maal gochuun qaba? Maal nam duroo akkas fiidda? Cabaadhaa hin fayyine immoo waan fayyee wayii. Jettiin taane maal gootanii lubbuudhaaf. Viidiyoon itti aanu muudannoo hedduu nama ajaa'ibsiisu wanti ajaa'ibsiisaan tokko Joorjii Aabbuu waltajjii irratti muudatee jira. Haa ilaallu itti bohaarame. Otoo sirbi namni baay'ee illee hin jiru. Sirbuu jiraan sirba Libiraa sirbuu jira. Karaa manni baagadaa sirbi jalqinaa suufiffannee sirbina yeroo baay'ee. Dhufteetiin achi namoota biraa kaatee kolfaa dhuftee kiisii kiyya waa dhiibdi gadi beektaa. Maal ta'a? Badhaasa kennaa. Badhaasa kennaa. Achi booda nama guddaa xiqqoo miti jiddu galeetti mayiiti. Akkas dhiibdeetiin seene kiisii keessa kiisiin kiyya calqiidha. Hin dhaabadhu hin beektaa. Otoo sirbu kiisii kiyya keessa akkana ulfaata. Maal na keessa keetti ammoo akkana kan qabee ilaalu. Onnoodha qirxii saamunaa qirxii qaba. Fanjiin qirxii saamunaa qaba. Ka'ee dhageenya duraan. Yaa ilaahi jedhee haalli uumamuuf ta'amma. Yaadame waltajjii irratti wanti akkana nama mudate hagam akka nama dhiphisu. Guddaa suudhaa fi ga'eedha. Dafee sirbee gabaabsee maayikii lafa kaa'ee bahe. Baheetii waan keessa kaa'anii ijoollee maal taate naddu jechuudha. Baasee giddi harkisee baasee keessa baasu shittoodha. Baga shittoo ta'e. Osoo shittoo ta'uu baatee mee maaltu akkumamu tilmaama. Yaadaan dhiphataa waan tureef waan biraana keessa kaa'anii maal jedhee dhiphataa tureera waan ta'eef baguma shittoo ta'e. Osoo shittoo ta'uu baatee naasuunuu waan biraa ta'e. Maal taate gurba? Maal taate? Nakame. Maaltu si qabe? Nakame. Fincaani? Lakkii nakame. Zippi nakame. Obboleessa keemo. Warri dhiiraan beektanii kan dhukkubbii kana hin beektanii yaadatu. Dhukkubbii kana warri dhiiraa hin beektanii hagam akka nama dhukkubu. Maali dhala? Maaloo nakame akkam godhu abbaa koo. Maal godha kaaku mucaa maa wajjin? Akkamiin godhu? Irraa si baasa afachu qoy afachu. Irraa baase ka. Irraa baase. Nagadhiise. Maali taree maaltu si jisiise amma safara rabbashaa jirtaa? Obboleessa kiyya xiqqicha. Waa ishiin qalladhan. Kosiin argate. Tapha bareedaadhaa tapha hedduu namatti tolu baay'ee bareeda dhugamaan viidiyoon itti aanu sirba Galaanaa Gaaromsaatii haa ilaalu. Silaa furadheen badaa dadhabadhe kaaba utuu walirraa tolaa maatikilee hoggatu waanumaan si jaaladhu natti jijjiirannatu. Awashi mogi beda, lagri kichan kabne.
Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa viidiyoon har'aa kana fakkaata. Viidiyoo kanneen itti akka bohaartanii fi barnoota irraa argattan abdii guddaa qabaa. Namoonni hanga ammaatitti ilaaltanii maatiin ta'in maatii ta'a laayikii godhaa akkasumas hiriyoota keessaniif sheer godhuu hin irraanfatina. Ana wajjin viidiyoo itti aanuun wal agarraa hangasitti yeroo gaarii.